Koomishiniin biyyaalessaa Itoophiyaa guyyoota muraasa darban marii eegaluuf danqaan isa mudateera himannaa jedhu akkate. Erga Tiraamp waliigaltee yeroof taasisan dhumachuuf erga ibsan booda waraanni US walitti aansuun guyyaa 8ffaa fi Iraan haleele. Ministeerri muummee Abiy Ahmed heera Itoophiyaa irratti jijjiiramni jiraachuu akka malu akeekanii dubbatan jechuun dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Saa'udii Arabiyaatti lammiileen murteen du'aa irratti darbee ilaalchisuun aangawoota biyyattii waliin mari'ataa akka jiru hime. Biyyoota addunyaa hedduu biratti US caalaa Chaayinaan ija gaariin akka ilaalamtu qorannoo haaraan wirtuu qorannoo Pew ifoomse. Wirtuun kun bu'aa qorannoo akkanaa yoo argatu kun kan jalqabaati jedhame. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora yuutuubii fi sooshaal miidiyaa keenyaa kan dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee qophii keenya guutuu isaa qindeeffannee dhiyeeffannee jira. Kurfii oduuf odeeffannoo keenyaa kana nu wajjin tura. Warri amma haaraa dhuftan toora keenya sabiskiraayib godhaa, akka sooshaal miidiyaa garaagaraas follow godhaa, akkasumas laayik koomentii gochuudhaan yaada keessan nuu kennaa. Akka namoota bira qaqqabus sheer gochuudhaan maatii keenya ta'uu keessan nu mirkaneeffadhaa. Ardii miidiyaa konnekshin oduuf odeeffannoo isaa kan bal'inaan qopheeffatetti ce'aa nu wajjin tura hanga xumuraatti. Darban marii eegaluuf danqaan isa mudateera himannaa jedhu akkate. Koomishinichi adeemsa waggaa 4 booda torban kana gaafa roobii sirna baniinsa yaa'ii isaa xumuraa taasiseera. Guyyoota 7 darban himattoota yaa'ii kana 4,000 ta'anii fi akkaataa adeemsichaa irratti ibsi kennamuu fi wiixata eegalee dhibbatti gara hojii akka seenu koomishinarri olaanaan koomishinichaa Piroofeesar Masfiin Arayaa ibsa miidiyaaleef kennaniin dubbatan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed fi aangawoonni olaanoo fi biyya alaa irraas keessummoonni bakka argamanitti yaa'iin eegale ji'a tokko ol tura jedhameera. Yaa'ii kanarratti hirmaattonni 4,000 ta'an ajandaalee ijoo 8 irratti mari'atu jechuun barame. Adoolessa 8,2018 sirni baniinsaa erga taasifamee booda mariin eegaluu erga gabaafamee booda yaadonni garaagaraa kennamaa turan. Ajandaawwan filaman irratti akkaataan mariin taasifamu irratti dhibdeen dhalatee himannaan jedhanii fi odeeffannoon kan hin mirkanoofne miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodamaa turan. Mariin taasifamuu kan eegalu hirmaattonni gareewwan 8tti qoodaman ajandaa carraan isaanii bira gahee erga argatanii boodaadha. Taansuunis bakka buutonni gareewwan tokko ajandaa gareen kennameef irratti waan irraa gahan mari'atu. Xumura irrattis yaa'iin hirmaattonni 4,000 irratti hirmaatan ni gaggeeffama. Koomishiniin marii biyyaalessaa adoolessa 12,2018 ibsa baaseen adeemsa kanarratti komiin ka'e mariin akka hin eegalle godheera oduu jedhu waakkateera. Namoonni tokko fi gareewwan miidiyaa hawaasummaa irratti koomishinichi marii eegaluuf danqaan akka isa mudate odeeffannoon garaagaraa yeroo tamsa'an agarreerra jedheera. Koomishinichi namoonni tokkoo fi gareewwan miidiyaa hawaasummaan maricha ilaalchisee odeeffannoo dhugaarraa fagaate tamsaasaa akka jiran akka irra gahee beeksiseera. Gochi odeeffannoo sobaa namootaaf gareewwan kaayyoo fi qabaniin tamsa'uu cimee itti fufuu akka danda'ullee akeekkachiiseera. Koomishinichi erga sirna baniinsaa eegalee himattoonni qophiiwwan sammuu fi xiinsammuu adeemsichaa fayyadan akka taasisan gochuu isaa kan ibse koomishinichi adeemsi kun qaama yaa'ii marii biyyaalessaa keessaa tokko ta'uu hubachiise. Piroofeesar Masfiin guyyaa sanbataa gaazexeessitootaaf ibsa kennaniin guyyoota darban hirmaattonni ajandaa akka qooddatan taasifamuu ibsaniiru. Hirmaattonni gareewwan 8tti qoqqoodamanii tokkoon ajandaa kennameef irratti ajandaawwan xixiqqoo achi jala jiran waliin ibsi irratti akka kennamuuf godhameera jedhan. Koomishinarri olaanaan adeemsa kana keessatti rakkoowwan xiqqoodha jedhaniin tokko mudachuus eeranii jiru. Fakkeenyaaf waraqaa seensaa hirmaattota baajii yoo qoodnu namoonni baay'een fedhii argisiisanii jiru. Kun
kaan jedhan Profeesar Masiin asiin dura adeemsicha keessa kan hin turre paartileen siyaasaa dhufaniiru baay'ee gammanneerra jechuun fakkeessan. Koomishinerichi akka ibsanitti boru wiixataa adoolessa 13/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee qoqqoodamuun hojii keenya guutumaan % 100 ganama hanga galgalaatti hojjechuu eegalla jedhan. Wiixata kaasee hunduu imaanaa biyyoolessaa itti kenname waltajjiin karaa sirriidhaan itti bahanitti harka 100 itti seenu jedhan. Odeeffannoo itti aansinee qabanneen US sanbata duraa haleellaa qilleensaa marroo hedduu Iraan irratti raawwatte. Haleellaawwan kun kan qiyyaafatan basaasaawwan handaara galaanaa fi buufataalee ittisaa qilleensaa ta'uu aangawoonni waraanaa US himan. Ajajni giddu galeessaa US CENTCOM dandeettii waraanaa Iraan haleeluutti milkaa'uu yoo himu, miidiyaan Iraan ulaa Hormuuzii keessatti kan argamu odola Qashmir rukutamuu gabaase. CENTCOM haleellaa jimaataa kan loltoonni US lamaan Joordaan keessatti ittaan ajjeefaman fi eegdonni warraaqsa Iraaniitu itti gaafatamaa jedhe. Loltuun kan biraa tokko achumaa buuteen isaa hin beekamne. Haleellaa haaloo bahuu US raawwatteef waraanni Iraanii buufata waraanaa US Kuwait keessaa haleeluun haaloo bahuu miidiyaan mootummaa gabaase. US fi Iraan wal haleellaan tibbanaa eegalan hammaatee itti fufeera. Gareen lachuu dhaabbilee misoomaa barbadeessuun wal himatu. Sanbata duraa Iraan Kuwait keessatti haleellaa diroonii babal'aa diroonii kaamikaaziin waraana US irratti raawwatteen mankuusa kaambii waraanaa Udaa'irii fi buufata humna qilleensaa Kuwait itti argamu Alii Al-Salaam haleeluu miidiyaan Iraan Tasniim News Agency gabaase. Haleellaa US walitti aansuudhaan halkan 8ffaaf raawwatame. Humna Iraan dooniiwwan daldalaa ulaa Hormuuzii danqituun lammeessuu fi akka gaggeeffamu CENTCOM gabaase. Haleellaawwan kunneen humnoota eegdota warraaqsa Iraan kan jimaataa loltoota US Joordaan ajjeesan akka gaariitti adabuuf raawwatamuu hime CENTCOM ibsa isaatiin. Waashingteen torbaanota darban buufataalee galaanaa Iraan irraa oomishti boba'aa akka hin baanee fi dooniin Iraan tokkollee akka gara ulaa Hormuuzii hin seenne ulaa kana gurgurtee Teheraanis ulaan Hormuuzii cufamuu beeksifte. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu ji'a tokko gaditti dhaabbate. CENTCOM sanbata duraa ibsa baaseen loltoonni US lama Joordaan keessatti osoo CENTCOM fi humnoonni michoota isaa haleellaa misaayiloota baalistikii fi diroonota Iraan qolatu ajjeefamuu beeksiseen loltoonni tokko achi buuteen isaa hin baramnes jedhe. Kabajaa maatii isaaniif CENTCOM odeeffannoo eenyummaa loltoota dhumanii hanga sa'aatii 24 keessatti maatiin beeksifamutti hin himu jedhan. Ministeerri ittisaa US Pete Hegseth karaa fuula X isaanii biyyoonni itti haa salphatu gootota wareegaman isaanii kutannoo keenya cimsa jedhan. Waraana Iraan keessatti loltoonni US ajjeefaman 16 ga'aniiru jedha. Gabaasichi Waashingtenii fi Teheraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu waxabajjii waliigalan balaarra buusan. Pirezidaantii Tiraamp waliigaltichaa fi dhumaateeraa fi kan jedhan adoolessa 8 ture. Odeeffannoo biraan Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad heera Itoophiyaa irratti jijjiiramni jiraachuu akka malu akeekanii dubbatan. Bulchaan Itoophiyaa kan kana dubbatan sirna baniinsa yaa'ii xumuraa marii biyyaalessaa Finfinneetti eegalee ture irratti. Koomishiniin marii biyyaalessaa waggoota 4 darbaniif dhimmoota ijoo biyyaalessaa irratti ajandaa walitti qabataniif namoota mari'atan erga filee ture booda
adoolessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 8/2018 Finfinneetti yaa'ii kan eegale ta'uusaan yaadatama. Sirna baniinsaa yaa'ii kanaa irratti haasaa kan taasisan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad heerri Ameerikaa akkatti wixineeffamee fi yeroo tajaajilaa ture waabeeffachuun Itoophiyaanis heera namoonni ittiin waliigalan qabaachuu akka qabdu ibsanii ture. Heerri Ameerikaa namoota 55 barraa'uu fi namoonni kun hojii waggaa 100 ture hojjetaniiru jedhan. Dabaluunis namoonni keenya 4,000 isaan caalaa bilchinnaan marii Itoophiyaa hundaa walitti qabu yoo godhan heerri qabaannu kana dura akka barree kan dhufe hunduu kan addaan ciru osoo hin taane nuti 4,000 hirmaattota eegalleerra 10,000 fuula duratti osoo mariin hin taasifamin namni tokkollee jijjiiruu hin danda'u jechuun dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Saudi Arabiyaa keessatti lammiilee Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiranii fi murteen irratti darbee ilaalchisuun aangawoota biyyattii dhimmicha isaan ilaallatu waliin itti dhiyeenyaan mari'achaa akka jiru beeksise. Saudi Arabiyaan ji'oota 6 darban ammajii hanga waxabajjii jiru keessatti lammiilee Itoophiyaa 7 du'aan adabuu gartuun mirga namoomaa fi falmuu Amnesty International ibsa torban 3 dura baaseen beeksiseera. Mana hidhaa Hamis Mushaayitii jedhamutti qofa yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 63 ta'an murteen du'aa itti muramee akka eeggataa jiran dhaabbileen idil addunyaa mirga namoomaa fi falman Amnesty fi Human Rights Watch ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 6/2018 baaseen mootummaan Itoophiyaa nageenya lammiilee alaa jiran eegumsaa fi deeggarsa qoonsilaa fi bakka guddaa akka kennu ibseera. Kana waliin wal qabatee lammiilee Itoophiyaa adeemsa seeraa jala jiraniif murteen seeraa itti muramee ilaalchisuun Saawudii waliin sadarkaa mootummaa olaanaan mari'achuu akka itti fufee ibseera. Dabalataanis embaasii Riyaadii keessa jiruuf qoonsilaa Jiddaa jiruun lammiilee Itoophiyaa haalli rakkisaa isaan qunname tarkaanfiin namummaa giddugala godhatee akka fudhatamu carraaqqii itti fufuu ibseera. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa furmaata akka argatan aangawoota Saawudii waliin marii ijaaraa adeemsisaa akka jiru ibseera. Akka ministeerichi ibsetti yaalii taasisan Saawudii keessatti lammiileen murteen itti darbe 1971 dhiifama mootii akka argatan dandeessiseera. Lammiileen Itoophiyaa kana gara biyya isaaniitti deebisuu eegaluunis ibsa isaanii beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa dhiifamaan akka argatan ji'a tokko duras ibsee ture. Torban ministeerichi kana ibsetti mootummaan Saawudii Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa 4 irratti murtee du'aa murteessuu ibseera. Lammiileen Itoophiyaa lammiilee murteen du'aa irratti darbee bira turan murteen du'aa yeroo raawwatamu dhiphina keessa seenuu isaanii kan duraa BBC'f dubbataniiru. Lammiileen Itoophiyaa adeemsi murtee du'atti isaan geesse karaa seeraa isa sirrii hin hordofne jechuun himatu. Human Rights Watch ibsa Eebila keessa baasee irratti dhimma kana eereera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas faayidaa lammiilee alaa jiran mirgaa fi nageenya isaanii eegsisuuf falmataawwan dippiloomaasii fi qoonsilaa guutuutti fayyadamuu akka itti fufu beeksiseera.